Hordoftoota chaanaala YouTube baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii egaa pronunciation classii keenya lammaffaa kana keessatti modal verboota yookaan jechoota Ingiliffa keessatti baay'ee barbaachisoo ta'an sadan kana akkamittiin pronounce akka gochuu dandeenyu fi himoota Ingiliffaa keessatti illee akkamittiin sirriitti isaan fayyadamuu akka dandeenyu waliin adda baafannee ilaalla. Ni yaadattu yoo ta'e pronunciation keenya classii tokkoffaa keessatti jechoota kanneen akka wana, leemmii fi gana akkamittiin sirriitti pronounce akka gochuu dandeenyu waliin ilaallee turre. Himoota keessatti illee akkamittiin akka isaan fayyadamuu dandeenyus waliin ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo kilaasii keenya pronunciation lammaffaa kana keessatti modal verboota sadan kana jecha have jettu itti dabaluudhaan pronunciation isaa fi akkamittiin himoota Ingiliffaa keessatti isaan fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaalachuudha. So egaa jechoonni should, could, would jedhan kun Ingiliffa keessatti modal verb jedhamu. Faayidaan isaaniis yeroo darbe keessatti taatee tokko otoo hin dalagiin dabarre maaliif hin dalagne dalaguun qaba ture jennee yeroo dubbachuu barbaannu akka regretitti, akka regret yookaan akka gaabbiitti waan sana dalaguun qaba ture jennee yeroo dubbachuu barbaannu should, could, would plus have jennee fayyadamna jechuudha. Akka gaabbiitti waan dalaguu qabnu ture garuu hin dalagne yoo ta'e, fakkeenyaaf bara darbe waan akka bituu osoo qabnu hin binne yoo ta'e waan sana should plus have, could plus have fi would plus have kan jedhamu kana keessaa tokko isaa fayyadamna. Warreen kun garaagarummaa ni qabu. Tokko tokkoon yeroo adda baafannee ilaallu immoo waliin ilaalachuudha. So regret ibsuudhaaf yookaan gaabbii akkas gochuun qaba ture jennee yeroo dubbachuu barbaannu isaan fayyadamna jechuudha. Egaa as keessatti should plus have, could plus have fi would plus have ergi fayyadamnee booda itti aansinee verbii sadaffaa Ingiliffa keessa jiru fayyadamna yookaan past participle jechoota Ingiliffaa fayyadamna jechuudha. Mee tokko tokkoon immoo yeroo adda baafannee waliin ilaallu ifa isinii ta'a jedheetiin abdadhaa. Gara isa jalqabaatti adeemnu. Inni jalqabaas the first. Inni jalqabaa maalidha? Should plus have kan jedhudha. Should plus have kan jedhu kana egaa sirriitti pronounce gochuu yoo barbaanne akka warra faranjootaatti maal jenna? Should ergi barreessinee booda have kan jedhu kun shudii, kudii, wudii keessatti gara alfaabeetii A yookaan E'tti jijjiiramti. Should A taati. Shoulda jechuudha. Should plus have shoulda. Meen waliin jedha shoulda jennee pronounce goona jechuudha. Squawk. I knew I should have killed you when I had the chance. Squawk. I knew I should have killed you when I had the chance. Squawk. I knew I should have killed you when I had the chance. Egaa nuti yeroo baay'ee should plus have kan jedhu kanaaf sammuu keenyatti kan beeknu should have kan jedhu kanadha. Faranjoonni immoo yeroo baay'ee kana hin fayyadamanii haasaa isaanii keessatti shoulda kan jedhu kana fayyadamu. Kanaaf should plus have kan jedhu kana booda maal jennee dubbanna? Shoulda kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Yeroo faranjoonni dubbatanis nuti dhaga'uu ni dandeenya. Waan afaan keenyaan dubbanne dhaga'uu waan dandeenyuuf should plus have kan jedhu kana shoulda jennee qabachuu qabna jechuudha. Mee example fudhannee immoo hima keessatti akkamittiin isaan pronounce gochuu akka dandeenyu waliin haa ilaallu. Examplein inni jalqabaa nuti fudhachuu dandeenyu I should have been. I should have been in Adama kan jedhudha. I should have been in Adama. So egaa modal verbiin kun gara kamitti reduced ta'a yookaan gara kamitti gabaabbata? Shoulda kan jedhutti gabaabbata. Should kan jedhu ergi barreessinee booda spelling A jedhutti daballa. Haviin kun should plus have, could plus have fi would plus have itti gara keessatti gara kamitti jijjiiramtenne
alfaabeetii e jettutti jijjiiramti. Saawundii jedhu qofa qabaata jechuudha. Have kan jedhu hin dubbisnu. So I should have been in Adama kan jedhu kana akkamitti pronounce goona? I should have been in Adama. I should have been in Adama. Mee waliin haa jennu? I should have been in Adama. I should have been in Adama. I should have been in Adama jennee pronounce goona jechuudha. Irra deddeebi'aa shaakalaa guyyaa 2-3 keessatti I'm pretty much sure pronunciation isaa ni qabattu jedheeti yaadadha. Mee example lammaffaa immoo itti daballee pronunciation isaa akka sirriitti isinii galuuf waliin haa ilaallu. Inni lammaffaas I should have seen my sister. No. Sister. Sorry for the mistake. I should have seen my sister last night. Mee example kana immoo wajjin haa ilaallu. I should have seen my sister last night jedha. Obboleettii kiyya kaleessa galgala arguun qaban ture kan jedhutti kama. Mee pronunciation isaa jalqaba adda baafannee waliin haa ilaallu. Akkuma jenne egaa should have kan jedhu kun maalitti jijjiiramti? Shoulda kan jedhutti jijjiiramti. So I should have seen my sister last night. I should have seen my sister last night. Mee waliin haa jennu? I should have seen my sister last night. I should have seen my sister last night jenne pronounce gochuu qabna jechuudha. Kana booda should have jechuun hin jiru jechuudha. Maal fayyadamna? Shoulda kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Moreover egaa as keessatti kan hubachuu qabdan yeroo should plus have kan jedhu kana contract goone yookaan gabaabsinu maal ta'a? Should ergi barreessine booda apostrophe ve goona. Kun contraction formii isaati. Yeroo faranjoonni xiqqoo slow godhanii dubbachuu barbaadan should have illee jedhanii should have kan jedhu kana fayyadamu should have jedhanii dafanii irra darbu. Garuu yeroo daddafanii dubbatan shoulda jedhanii hima keessatti dubbatu. So Ingiliffa dhaga'uu yoo barbaanne akkasittiin qabachuu qabna jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Asirratti kan qabachuu qabdan egaa jecha should have jedhu kana yeroo kamii fi haala kam keessatti fayyadamna kan jedhu sirriitti beekamuun barbaachisaadha. Shoulda yookaan should have kan jedhu kana yeroo kam fayyadamna? Kun maal wajjin wal qixadha? Should have kan jedhu wajjin wal qixadha. Yeroo kam fayyadamna? Adda addummaan could have fi would have jedhu wajjin qabus maalidha yoo jettanii gaafattan should have kana kan fayyadamnu taatee tokko osoo hojjetiin dabarree yeroo nuti regret goonu yookaan yeroo nuti gaabbinu waan akkasii dalaguun qaban ture jennee yeroo gaabbinu should have kan jedhu kana fayyadamna. Gaabbii agarsiisuudhaaf should have kan jedhu kana fayyadamna. Fakkeenyaaf hima fakkeenyaa I should have seen my sister last night jedhu kana keessatti obboleettii kiyya kaleessa galgala arguun qaban ture jechaa jira. Namni I jedhamu kuni arguun qaban ture garuu hin agarre. Taatee nuti hojjechuu barbaannu tokko akka tasaa yoo nuti otoo hojjetiin dabarree ammarra dhaabanne akkas gochuun qaba ture yeroo jechuu barbaannu should have kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Akkasitti qabachuu qabdu. Okay guys, egaa mee kilaasii lammaffaa keenya kana keessatti jecha yookaan modal verbii isa lammaffaa nuti ilaallutti haa dabarru. Inni lammaffaas could plus have kan jedhudha. Could plus have kan jedhu kanas yeroo sirriitti pronounce goonu maal taati? Kutaa kan jedhutti pronounce taati. Have kan jedhu kun gara spellingii jedhutti jijjiirama. Soundii jedhu qabaata jechuudha.
Mee example immoo fudhannee akkamitti hima keessatti sirriitti pronounce akka gochuu dandeenyu waliin haa ilaallu. Example inni jalqabaa nuti fudhachuu dandeenyu I could have done my homework this morning. Jedha himni fakkeenyaa kuni I could have done my homework this morning. Hojii manaa kiyya ganama kana hojjechuun qaban ture jedhee dubbachaa jira. Egaa namni kun barataa ta'uu danda'a. Kilaasiin isaa sa'a booda ta'ee kilaasii keessa taa'eeti ganama hojii manaa koo hojjechuun qaba ture jedhee dubbachaa jira. Mee gara pronunciation isaatti yeroo dabarru could have kan jedhu arganna. Could have kanas akkamitti pronounce goona inni kida. Mee na waliin jedha kida jennee pronounce goona jechuudha. So I could have done my homework this morning. Jenna. Look, a year ago, there's no way I could have done that. Look, a year ago, there's no way I could have done that. Look, a year ago, there's no way I could have done that. Mee waliin pronounce godha. I could have done my homework this morning. Jettanii qabachuu qabdu. Asirratti waan dagatamuu hin qabnee fi sirriitti qabachuu qabdan. Should have keessattis, would have keessattis, could have keessattis could have ergi jennee booda verbiin nuti fayyadamnu akkuma kana dura jedhe V3 yookaan verbii sadaffaa Ingiliffaa keessa jirudha. Example should have jedhu keessatti fayyadamne keessattis irra deebitanii ilaaluu dandeessu. Done kan jedhu kun V3 do jedhuuti. So V3 fayyadamna jechuudha bakka kanatti. Fakkeenyaaf I could have do my homework jechuun dogoggora jechuudha. Verbii sadaffaa Ingiliffaa keessa yeroo kaan past participle jecha Ingiliffaa fayyadamna bakka kanatti ergi could have, would have fi should have jennee isa kana fayyadamna jechuudha. Don't forget this. So bakka kanatti inni kan biraa kan qabachuu qabdan could plus have kan jedhu kun yeroo contracted yookaan reduced ta'u maal ta'a? Could apostrophe v ta'a. Could have kan jedhu ta'a jechuudha. So more specifically gara faranjootaatti pronounce yeroo gochuu barbaannu immoo kida kan jedhutti reduced ta'a jechuudha. Moreover bakka kanatti kan yaadachuu qabdan shouldaa fi kudaa wudaa kanneen jedhaman pronunciation isaanii akka sirriitti nu galuuf fayyadamne malee barreeffama keessatti hin fayyadamnu. Kudaa jennee bakka could plus have jedhu kana fayyadamuu hin qabnu. Kana kan fayyadamneef just only for pronunciation purpose. Pronunciation isaa akka nu galuuf qofa fayyadamne jechuudha. Kana qabachuu hin dagatiina. Kana barreeffama keessatti hin fayyadamnu. Could plus have kan jedhu beessiidha. Could have kan jedhu kanas informal writing keessatti fayyadamuu ni dandeenya. It doesn't matter. So mee akkamittiin immoo could plus have kan jedhu kana hima keessatti fayyadamuu dandeenya. Yeroo kan fayyadamna mee could have kan jedhu. Plus have. Should plus have yeroo kan fayyadamna jennee turre yeroo nuti regret goone yookaan yeroo nuti gaabbinu. Wanta akka toon hojjetiin dabarre yeroo nuti ammarra dhaabanne gaabbii keenya ibsachuuf akkas gochuun qaban ture. Akka jechuutti yeroo fayyadamuu barbaannu should have kan jedhu fayyadamna. Could plus have kan jedhu kan ammoo kan fayyadamnu yeroo darbe keessatti taatee tokko osoo hojjechuu dandeenyu garuu yoo hin hojjenne ta'e. Yeroo sanatti waan hojjechuu dandeenyu tokko yoo ta'e osoo hojjetiin dabarre ammarra dhaabanne waan sana hojjechuun qaban ture akka jechuuti. Yeroo sanatti waan sana garuu hojjechuu ni dandeenya. Mee example kana keessatti fakkeenyaaf I could have done my homework this morning yookaan I could have done my homework this morning kan jedhu kana keessatti namni sun I kan jedhamu sun hojii manaa isaa ganama hojjechuu ni danda'a ture. Osoo hojjechuu danda'u garuu osoo hojjetiin gara mana barumsaa deemeera ta'uu danda'a barataan suni.
ganama kana hojjechuu ni danda'a ture garuu osoo hojjetiin kilaasii keessa taa'ee hojjechuu ni qaban ture garuu hin hojjenne waan hojjechuu dandeenyu ture garuu hin hojjenne yoo ta'e could plus have kan jedhu kana fayyadamna. So adda addummaa could plus have fi should plus have akkasitti qabachuu qabdu jechuudha. Mee jecha yookaan modal verbii isa sadaffaa kilaasii keenya lammaffaa kana keessatti ilaallutti immoo haa dabarru. Innis maalidha? The third. Inni sadaffaa fi kadhuma would plus have kan jedhudha. Egaa hordoftoota keenya modal verboota kana sirriitti yoo pronounce gochuu bartan shoulda coulda woulda jettanii yoo pronounce gochuu bartan pronunciation keessan at least 9% 10-15 ni dabala jedheetan yaada. Maaliif yeroo baay'ee fayyadamu faranjoonni jechoota kana have fi could plus have, would plus have, should plus have kan jedhu kun daily conversation keessatti waan isaan fayyadamaniif waan nuti fayyadamnuuf pronunciation isaa sirriitti beekuu qabna. Yoo nuti pronunciation isaa beeknee afaan keenyaan dubbanne immoo yeroo faranjoonni haasaan gurri keenyas dhaga'uu ni danda'a jechuudha. So akkasitti sirriitti shoulda coulda woulda jettanii qabachuu qabdu jechuudha. Would plus have kan jedhu kun akkam ta'a? Would ergi barreessitanii booda itti dabaltu. Have kan jettu kun gara aatti jijjiiramti. Should plus have, could plus have fi would plus have kan jedhu kana keessatti haviin gara aatti jijjiiramte jechuudha. Don't forget this. So mee example fudhannee immoo akkamitti hima keessatti pronounce gochuu akka dandeenyu waliin haa ilaallu. Example. I would have called you but there was no phone service jedha. I would have called you but there was no phone service. Si bilbiluun qaban ture garuu servicein yookaan connectioniin bilbilaa yookaan servicein bilbilaa waan hin jiraanneefan siif hin bilbilee kan jedhutti hiikama. Mee jalqaba pronunciation isaa adda baafannee waliin haa ilaallu. Egaa modal verbiin would have jedhu kun as keessatti itti aansee immoo verbii sadaffaa jenneerraa hin dagatiin yeroo hunda would have, should have fi could have ergi jenne booda verbii sadaffaa fayyadamna itti aansine. Called kan jedhu kun amma verbii sadaffaati kan call jedhu irraa dhufe. So verbii sadaffaa bakka kanatti yeroo hunda kan fayyadamnu. I would have jenne verbii sadaffaa. I should have jenne verbii sadaffaa. I should have, could have, would have ergene booda sadan isaanii keessatti verbii sadaffaa fayyadamna jechuudha. Namoonni waa'ee verbii takkaffaa, lammaffaa, sadaffaa baruu barbaadan yookaan gaaffii qabdan yoo jiraatan immoo pronunciation keenya miti leesanoota garaagaraa teensii irratti barannee turre. Isaan keessaa leesanii afraffaa keessatti natti fakkaata. Sirriitti adda baafannee waan ilaallee jirruuf gara fuulduraattis viidiyoo adda addaa isiniif ni qopheessina. Garuu bakka kanatti verbii sadaffaa fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf I would have call you jechuun dogoggora. Called you jenna jechuudha. So I would have called you bakka kana yeroo would have kan jedhu kana bakka kanatti woulda kan jedhu kana gashinu I would have called you ta'a. But there was no phone service. Si bilbiluun nin barbaada ture yookaan si bilbiluun qaban ture garuu servisiin bilbilaa yookaan tajaajilli bilbilaa waan hin jireefan yookaan tajaajilli neetworkii waan hin jireefan siif hin bilbilee kan jedhutti reduced ta'a jechuudha. I would have followed you, my brother. I would have followed you, my brother. I would have followed you, my brother. Moreover, would plus have kan jedhu kun gara yeroo nuti contract goonee dubbisuu barbaannu maal ta'a? Would
apostrophe v kan jedhu fudhanna would have kan jedhu ta'a jechuudha. Contraction form isaas baruun barbaachisaadha. So mee dhumarratti akkamitti fi haala kam keessatti would have kan jedhu kana fayyadamna kan jedhu differencein inni should have fi could have wajjinis qabu maalidha kan jennu adda baafannee sirriitti beekuun waan nu barbaachisuuf mee would have kan jedhu kana maal keessatti fayyadamna. Would have kan jedhu kana kan fayyadamnu egaa bara darbe keessatti yookaan yeroo darbe keessatti taatee tokko hojjechuu barbaanne sababoota adda addaatiin taatee sana yoo otoon hojjetiin yoo dabarreera ta'e would have kan jedhu kana fayyadamna. Waa takka hojjechuu barbaanne garuu sababoota tokko tokkoon yoo waan sana hojjechuu dhiifnee ammarra dhaabannee waan sana ibsuu barbaanne would have kan jedhu kana fayyadamna. Could have fi should have immoo maal keessatti akka fayyadamnu ilaallee turre jechuudha. Fakkeenyaaf example kana keessatti I would have called you but there was no phone service. Si bilbiluun qaban ture yeroo sana garuu phone service yookaan tajaajilli bilbilaa waan hin jireefan siif hin bilbille. Sababa ni qaba jechuudha bakka kanatti. Moreover would have kan jedhu kana conditional sentence type 3 yookaan conditional sentence type sadaffaa keessatti ni fayyadamna. Gara fuulduraatti immoo viidiyoo barumsaa keenya keessatti conditional sentence type hunda isaanii 0 irraa kaanee haga sadaffaatti ni baranna. Garuu amma would plus have kan jedhu kana yeroo nuti waan takka hojjechuu barbaanne saboota adda addaatiin hin hojjetiin hafne I would have called you but there was no phone service jenne akkasitti ibsuu qabna jechuudha. Egaa hordoftoota chaanala EFO Tube pronunciation keenya classii lammaffaa kana keessatti jechoota yookaan modal verboota barbaachisoo ta'an sadan akkamitti pronounce akka gochuu dandeenyu fi hima keessatti illee akkamittiin akka isaan fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalee jira. Isin yaadachiisuudhaaf inni jalqabaa shoulda inni lammaffaa coulda inni sadaffaa woulda kan jedhanidha. Meena waliin jedha shoulda woulda jettanii sirriitti pronunciation isaa adda baafattanii baruu qabdu jechuudha. Yoo irra deddeebitanii guyyaa 2-3 himoota keessatti shaakaltan I'm pretty much sure percentii 100% pronounce gochuu ni dandeessu jedheetiin abdadha. Egaa pronunciation keenya classii sadaffaatti sotoon darbiin examii yookaan akka quizitti gaaffii 2-3 adda addummaa shoulda coulda woulda baruudhaaf gaafota 3 isinii qabadheetan dhiyaadha. Maaliif gaafota sadan sana waliin hojjenne yeroo kam shoulda fayyadamna, yeroo kam coulda fayyadamnaa fi yeroo kam woulda fayyadamna kan jedhu akka isiniif adda ba'uuf gaaffii sadan tokko isiniif qabadhee ni dhiyaadha. Hagasittuu pronunciation keenya classii lammaffaa kana sirriitti irra deddeebi'aati. Yeroo kam shoulda fayyadamna, yeroo kam coulda fayyadamna, yeroo kam woulda fayyadamna kan jedhu fi pronunciation isaa adda baafadhaati shaakalaa jedha. Egaa hordoftoota keenya pronunciation keenya classii lammaffaa kanumaan goolabna. Gara fuulduraattis viidiyoo barumsaa adda addaa pronunciation keessan jabeessuu danda'an isinii hojjennee gadhiifna. Ladies and gentlemen, viidiyoo kana agartanii garuu chaanala kana yoo subscribe hin goone ta'e please don't forget to subscribe. Hiriyoota keessan barumsa kana barachuu barbaadanii fi fedhii qaban yoo jiraatanis share godhaafi. So classii keenya irraa kanumaan goolabna. Dhumarratti yeroo hunda kanan isiniin jechuu barbaadu don't forget to practice. Maaliif afaan haguma nuti practice goonedha kan barru har'a qofaa barannee yoo dhiifne bor waan haaraa nutti ta'uuf yeroo xiqqoo guyyaatti yeroo xiqqoo kennine yoo shaakalle pronunciation keenyas dabalaa ni dhufa jedhee yaada. So classii keenya lammaffaa kana kanumaan goolabna haga pronunciation classii sadaffaa fi quizii nuti fudhannutti walagaruutti please don't forget to practice and take care.
broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it. Don't think I don't notice, but my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.